Biyyatiyyaa biyya handhuura koo biyya abbaa kiyyaa Oromiyaa. Biyya dardarranii hayyuu fogeessota biyya manguddoota biyya gootowwanii yaabbattuudhaan fardaa gootowwan gootota. Haadha daa'immanii biyya shamarran asheeta qacalee lookoo mammagaallee babbareedduu akka mahbuubaa bilillee Oromiyaa. Dachii kee bal'isee tolchee walqixxeessee haalaan qananiisee dirree fi bosonaan badhee fi sululaan gaaraaf tulluun marsee madda burqisiisee laggeen guguddaa fi haroo keessa yaasee magariisa godhee bonaa bonna jiisee bareechee miidhagsee waasittiin qusanne hunda si arjoome jannata dachiirraa fakkeessee si uume Oromiyaa. Biyyoo biyyatiyyaa biyya jirra jirtu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii keessummaa shirri shirriiti. Keessummaa shirri shirri keenyaatti ka har'aatini egaa nama hojii aartii Oromoo keessatti keessumaayyuu yoondoo goggoroo baadhee bara 90 keessa fakkaata waloo waltajjiiwwan gaggeessu amma ammaatti immoo waltajjiiwwan garaagaraa irratti akkasumas immoo muuziqaawwan qindeessuu fi hojiiwwan aartii irratti yeroo baay'ee kan beekamudha. Hedduun keessa waltajjiiwwan garaagaraa irratti akkasumas immoo hojiiwwan isaa warri itti dhiyeenyaan hojii aartii keessa hojjetan immoo ni quba qabaattu jennee yaanna. Awwal Usumaanidha. Ana dhufuu siin jennaaga kunoo keessummaa shirri shirri taasifneerra. Ana isiniin jedha jalqaba qopheessitoota waltajjii shirri shirrii kanaan moggaafama maqaa isaa irraa jalqabee shirri shirriin keessan bakka hin geenye hin jiru akkan miidiyaa irratti daawwadhutti miidiyaa keessan irratti daawwadhutti jechuudha. Shirri shirri kana booda waan irratti haasofnu waan ta'uuf naafeeruu keessaniif galata guddaa qabdu. Awwal Usmaan boona jaama. Haa ta'u mee awwal Usmaan akkuma dura hedduu kaasuu yaale yeroo baay'ee waltajjiiwwan adda addaa akka ajaa'ibaatti gaggeessuudhaan namoonni itti dhiyeenyaan si beekan hojii kee keessaa warra guddoo waloowwanii fi hojiiwwan aartii hedduudha akka hojjettuuniin isaan kan boodatti deemnaati awwal waltajjii gaggeessuu irraatii badeeraa jedhani akkamii maayikii fanniste moo? Sun dhugaadhaan maayikii akka taphattoota kubbaa sana umrii lakkaa'eetii miti kaniin maayikii fannisu adada umrii lakkaa'ee mi'aayaatuma deema kiyya beete. Inumaayyuu dandeettii jalqaba yeroo dargaggummaa jiru sanirra dachaa ta'aa deemaa jira adada lafa bultuun jechuudha waltajjii wayita geggeessitu. Bilchaachaa deemtaa waa hedduu horattaa waa hedduu argatta. Akka carraa waggaa tokkoof wayiif maayikii fannisuu osoo hin taane wajjumaan hin ciisee qabatee hin ciisee. Aksidentii konkolaataa ture miidhama narra ga'ee ture saniif waltajjii kamirraayyuu miidiyaa irraa dhabameen ture. Amma immoo bal'inaan deebi'ee bakka hunda deemtu anuma argita. Amma immoo kanaaf jira chaartaanii. Yaa amma jira. Haa ta'u mee dandeettiin waltajjii gaggeessuudha hojii aartii gosa aartii akka ta'etti namni ilaalan hin jiran maal jennaani namoonni gariin yoo waltajjii gaggeessan fakkeenya isaan kennan ammoo achuma irratti qoosaa fi dubdiiwwan garaagaraa itti makuudhaan itti dabaluudhaan yeroo isaan mi'eessanii hawwatan yookaan immoo daawwattoota sana gammachiisanii haga dhumaatti qophicha akka isaan eeganiif taasisantu jiraniif gariin garuu yoo mugan wajjin kan mufsiisan faan hin jirumi. Ati mee isa waa'ee waltajjii gaggeessuu kana maal jettan? Waltajjii gaggeessuun ati abbaan waltajjii gaggeessitu sun waltajjii san fakkaachuu qabda jalqaba. Waltajjiin sun maaliif qophaa'ee mata dureen isaa maa inni dhaamsi inni dabarsuu maa inni ka gargaarsaati moo ka bashannanaati moo waltajjii hedduu jira miti. San keessaa waltajjichaati mata duree osoo dhufteetu waltajjii san ijaan hin argin osuma karaarra jirtu waltajjiin keenya waan akkanaati yoo siin jedhan gahaadha. Dhuftee waltajjii baate uummata attenshiniin isaa gargar bibbittinnaa'e kana sassaabdee ofitti boojitee qabachuu qabda. Yookiin wanni ati haasoftu sun akkanumaan lafa lafaa oolta malee takka walitti haasa'uu malee kasii dhaga'u hin jiru. Jalqaba jara handle gochuun dirqama. Mee as keessatti waltajjiin aartii yookaan immoo bashannanaaf yookiin eebba fiilmii haa ta'u wanta ta'eef ta'uu fi waltajjiin gaddaa yookaan immoo namni tokko du'ee yookaan taaziyaa taatee waltajjiin yeroo tokko tokko barbaachisa namoonni beekamtii qaban fa'aa yoo wanti ta'an akka maanni garaagarummaan isaa. Waa tokkotu jira. Warra waltajjii gaggeessu kana ana dabalatee kan birootis akkan arkutti waa tokkotu jira. Nama lamaa sadii ka walga'e
kofalchiisuus ta'e wanni attentionii qabachuun salphaadha. Nama tokko kophatti garuu gara keetitti fiduudhaaf gaara ba'uudha. Gaara ba'u. Akkam yoo ture keessa isaa waan inni garaa isaa keessatti quuqama qabu maal yoo tuttuqxee fi akka gurra siif kennu namni tokko yoo ta'e. Nama baay'ee yoo ta'e waan xiqqoodhaan ofitti as fiduu dandeessa. Akkaatummaan ati jalqaba backgroundii ati backstageedhaa itti baaturraa jalqabee akka namni sun maaliif deeme eessa deema maal jechuuf akka jedhu gochisiisuu danda'uu qabda. Mee as keessatti tariitii yeroo tokko weellistoota waltajjii irratti yeroo isaan weellisan iddoo hawaasni tokko aadaa wallee ka'anii weellisuu aadaa wallicha jajjabeessuu hin qabne callisaniis ilaalantu jiraanani weellisaan yeroo kana waan godhu dhabee weelluun jalaa badu jiraanani waltajjii irratti wanta akkasii nama qunnamu laata. Jira wanta akkasii ijoolleen tokko jiru weellistoonni ilaal sammuu smartii ta'e qabantu jira. Namichuma cal'isee san bira fuuldura taphachaatuma fuuldura deemaniit isa wani approach godhan beeyte rifatee lafaa ka'eetuma wajjin sirba namni sun. Ana wajjin odeessa. Maaliifuu affeerraa dhaqe isa bira dhaqe kabaja isaatti dhaqe. Yoommoo inni gariin laalee namni ragadu hin jiru namni hin jiru mataa taphatee midhaansaa taphateet osoo varsii lammataatitti hin dabrin galatoomaa jedhee bu'a. Sun of miidhee agartee akkas ta'uu qabaa ture silaa. Attentionii nama sanii ofitti fiduu qabaa ture. Waltajjii tokko immoo ka waliin ginneetu jira. Bakka abbootiin amantaa baay'atanitti bakka inumaa sirbaa miti faarfannaan bakka sanitti hin dhiyaannetti wanni haasaa qofaa fi wanni bakka ta'etti baandii yeroo dhaabantu jira. Sun immoo waliin gitu sun abbaa koordineet godhisan laallata waltajjii sana abbaa hoogganeetu laallata. Maaliifuu waltajjii akkasii san irratti ati garaa dabaalee abbichoota oolee yoo jetteen galuuf sun. Maaliifuu wanni achi dhufeef sunis sirba laaluu fi miti wannummaa mukaanis wanni waltajjiin sun qabbanaa'us hin jiru. Jalqabumarraa qabee kaayyoon isaa waan biroo ture sii galee. Mee waama waltajjii gaggeessuu kana keessaa ta'uu hin bahin dandeettiin waltajjii gaggeessuudha. Bifa kamiitiin namaaf dhufa gabbata akkamittiin horatama laata? Namoonni garaa garaa yeroo adda addaatti fedhii qabu jajjabina barbaada wantoota sana gochuu dadhabuudhaan ofitti dhalanii yeroo isaan dhiisan jiraniin kanaaf maal jettame sirratti? Gaggeessaa waltajjii tokko takka yaada uummataa fudhachuun bareeda. Lammataa koonfidensii gahaa ta'e qabaachuu qaba namni waltajjii gaggeessu tokko. Kuni waamee kana yoo jedhee waltajjiin jalaa lallaaqamaa kana beeke. Maaliifuu isa ka ajaju abbaa waltajjii sanirratti nama waltajjii gaggeessu ka ajaju abbaa sagantaa saniiti. Inni immoo tartiibaan sagantaa baafateet kunoo sagantaan kiyya kana. Fakkeenyaaf weellisaayyuu 2-3 ebelu ka sirbu akkaataa sirboota isaaniitiin ati wanni godhii dhiyeesse. Akka carraa ta'e weellisaan biraa 2-3 dabalata yoo jiraatan ta'e yoo yeroon jiraate affeerra malee kan abbaan waltajjii naaf kenne kanaan alatti nama san dursee warra qophaa'een alatti warra kafalamee fi affeeramee dhufeen alatti yoo wanni jedhe nama sanii wal dhabuu ta'a. Attentionii uummataa qorachuu maal barbaada namni? Ati kun gubbaa waltajjii kana jirta namni galma guutuu jira. Yeroo weellisaan tokko taphatus ati cinaa tokko qabattee wanti uummataati ka laaltu. Amma tapha barbaade moo haasaatu itti baay'ate moo break godhee amma sirba galchuu fi laata. Kanayyuu beekuu qabda. Sirboonni affeertuyyuu ani amma sirbii lama walitti aansee sirba cikcikaa wal fakkaatu yoo affeere innumti duraa sun ka jalqabe dhumee deebi'ee ammallee waan jalqabe itti fakkaata malee waan sirbi jijjiirame itti fakkaatu. Baaraayitiin jiraachuu qaba. Ammas weellisaan tokko sirboota cikcikaa ta'an sirbe inni lammataa ka dhufu tuwist akka taphatu inni sadaffaa akka dhufu diiskoo akka taphatu inni afuraffaa akka dhufu waan adda akkasitti hawwata akkuma qalbii dhaabeen waan dhumu ta'uu qaba. Kana jalqabumarraa waraqaa dubbisanii amma ebeluutu dhiyaata amma kanaa miti waltajjii geggeessuun. Waltajjii geggeessuu wayita namni mukaayyoonni jedhaatu comedians.
waan achitti uumame san waan achitti argitu san mi'eessitee damma dibdeet isumaaf deebistaaf. Hedduu hawaasa bashannansiisa sun. Ati waltajjiin sun akka fokkatu akka hifachiisus akka bareedu akka miidhagus kan gochuu danda'u geggeessaa waltajjiiti. Mee waltajjii irratti wanti si qunname wanti addaa wayii akkaataa ittiin muddii keetti jijjiirte jaalattu jira laata? Sanuu miidhamaa wajjin galma Minilik galma moofaa tokko beekte እና bakka biraa hayyaman argannu baandii gadaa hojjannaa galma Minilikitti wanti isaa kuni lafti xaawulaadha. Xaawulaadha yennee waan sheeppii qaba diizaayinii adda addaatiin. Bakka 3-4 xaawulaan kun buqqee jira hanga meetira tokko ka ga'u waan si ajaa'ibu jechuun buqqaadha. Galmi kataa'ee miti ka dhaabate akkanatti ilaala. Uummanni waan biroo fakkaata. Inni hojjannaa utuma hojjechaa jirru zarii wadaajoo affeeraan. Zarii wadaajoo affeeruuf zariiwwan akka isaan affeera. Akka zariin ta'u san ta'an ba'e. Ta'aa ba'ee ani wanni kiyya uummata bira jira miilli kiyya dhaqiiti boolla san keessa. Isteejiin akkana wanti ta'eeti as bira ammoo akka fafii wayii qaba akkanatti. Amma miilli koo dhufee as bira boolli ka jiru asi. Miilli koo seeni kopheen kiyya uummatatti mul'atu. Na dhukkubaa jiraan miilli seeni akkanatti gattaa'een akka nama gaddeetitti waan biraa ibsuu jalqabe. Akkas ta'e maal isin fakkaatee akkumaa miila kiyya buqqifadhe kopheen gadi bu'ee jechuudha. Wanti jala bu'ee jira. Achi siiqe takka taa'ee takka ol ka'ee amma akkuma ta'etti ciniinnadhee zariiwwan akkeesseen affeeree yeroo ijoolleen akka ulfan indi kopheen tokko isa gara waan biyyaan barbaadamee duubaan banee goda bu'ee isteejii jedhu. Daga bu'ee duubaan dhufeet banee kophee san naa fide hanga kopheen naa dhufutti zariiwwan sirba fixe ani bahuun qabaa ture maali naa bahu. Dabala damee rabbi lubbuusaa maaru inni bee kavarnaa godhe jechuudha. Haa ta'u mee Muktaar Usmaan Awwal Usmaan Abdul Jabbaaris egaa maatiin hojii maatiin nama miidiyaati. Mee akkamidha mee haalli guddina keessanii maatii keessatti sun dhiibbaa qabaateera moo atis Muktaar egaa Wellisaatiin hedduu jaalatamuuf beekamudha. Abdul Jabbaar illee namoota hojii aartii keessatti yookaan immoo hojii miidiyaa keessa jiran malee namoonni baay'een beekuu dhiisuu danda'u. Maalirraa maatiidhaan yookaan immoo dhalootaan artistii yookaan immoo artistoota ta'uu ni danda'ama? Jalqaba kennaan barbaachisaadha. Ati fedhii qabaattus kennaan barbaachisaadha. Fedhii qofaan ogummaan dhufu meeqa keessaa tokko. Maatiin keenya walaba godhee nu guddisinu. Kamiraayyuu wanti ana na gammachiisu abbaan kiyya itti gammaduu malee dhiisiin akkasii miti maaliin hin jiru sanuu abbaan kiyya abbaa amantiiti abbaa biyyaati nama beekamaadha hedduu warra waldaa Meecaaf Tuulamaa ijaare keessaa tokko hiriyaa Koroneel Alamuu Qixxeessaati. Amantiin illee hin dhorkaa akkanaa maalii hin jiru. Mana barumsaa irraa jalqabee hawwisoo araddaa irraa jalqabee hanga hawwisoo aanaa yeroo wanni jennu nu jabeessuu malee irraa nu qabaniin beekan walaba ta'uun keenya sun wanti hardha. Yeroo Muktaar walleewwan shaakalu ati maal hojjeta turteni? Taa'een ani isa dura. Edumaayyuu? Ani isa dura ka. Isuma kanaayyuu anatu Finfinnee barataa beete. Anaa Finfinneetti baradhu guyyaa boqonnaadhaaf Muktaar na bira dhufe. Na laaluu dhufe baraanuu xiqqaa innis xiqqaa. Na laaluu dhufeet magaalaa itti mul'isa Finfinnee keessa deemnu osuma itti mul'isu kiraara hedduu baatee deema gurguruuf tokko. Meeqennaan qarshii 20. Qarshii 20 yeroo sanii ka ilaalla 2,000 ammaati. Akka ta'etti walii wanni jennee 18 natti gurgure. Badhaasa kenneef isaa. Muktaariif? Muktaariif. Gaafa gammadee gaafa galuun wanti san kiraara san qabatee galee ji'a jaha booda manni barumsaa cufamee ani maatii bira gaafa galu akka nama dur beeku sanitti kiraara kana taphata Muktaar.
duruu barate qinyitii isaa takka takkaan lafa kaa'ee dhiis koofiitii miti ijoolleeyyuu sirba ittiin jala deemuu jalqabe beete. Akkas ani meeshaan taphadhu meeshaa wajjin garuu ture. Hawwisoo wajjinis ture. Sun akkasii miti akkana. Yeedaloon akkasii deemu akkana. Wal qajeelchina manattis. Inumaayyuu nama biraa dabalachuu jalqabne kaa manatti. Manatti hojjannee qabannee manatti fixneeti gara. Ati walleen shaagallee yeroo sana. Ani sirbi nan godhu beete. Maalus godhare. Nin barreessaa ni yeedaleessaa weellistootaaf yeedaloon kun reenjii eenyu fakkaataa sagalee wajjin yoo deemin calistee yoo laatteef bar namuma albee kenneef jechuudha homaa faayidaan qabu. Eenyu wajji deemtii sanis adda baasuun innuu wanni tokko hin kennitaa. Akkasumatti otoo hiru ani boodarra bar zamana albirraa fi qamara dhufan kana maqaan kiyyaa kaaseetta irratti maalirratti barreessaan yeedaleessaan Usmaan Dayirektarri Usmaan kam jaranna lolee sitti albirraa fi qamara akkamitti hojii keetiitiif baaluun kennineeti. Hojii kana duuba namni akka jiru beekamaadha. Namni kun eenyu maal jaaniin na gorsan beete. Sagaltamoota keessa walaloowwan adda addaa Oromiyaatti haafaa akkasumas immoo wanta bosonni baalee gubate walaloo bosona baalee situ baratti gubattee bosona baalee. Yeedaloon isaallee kan kee tureen? Waa hundinuu. Kaasetti sana anatu itti gaafatummaa fudhadhee istuudiyoo fudhadhee lixee hirphaa. Fudhadhee lixee manni muuziqaa kiloolee ana hojii hojjeta zamana sana. Naa osoo hojjennu albama fixne. Albama fixnee maastara fudhannee gara manaa gallee galgala qabu. Raha goonaadhaan boqonna maali jennee nuyi taa'ee televezyiina oduu irratti shaabiyaa fi wanni walloluu jalqaban. Shaabiyaa Itoophiyaa. Nu kaaseetta fixnee irra bar. Haaratti deebi'iitii galgala san walaloo barreessi. Erga kaasettiin dhumeen booda bar erga albamni dhumee nu harka galeen booda. Sun hundi barreeffamee galgala hirphaa shaakalchiisaa bulee gubattee bosona baalee anis sagalee hin seene inni sagalee olaa nyaattuu hin seene akkaataa kaasettii san yaadatta ka barataa yuunivarsiitii biyyattii keessa jiru kamiyyuu kaampaasitti nafne bosona dhaamsuudhaaf hanga maandeellaatillee nuuf hirmaachise. Kaasetta baay'ee wanni. Mee inni yaadachiise mee yaadatta? Gubattee moo? Gubattee bosona baalee. Yaa bosona Booranaa Wallagga gubattee Hararii jalqabdee Jimmattis darbuu fi jarri safuun beeytu iyyannaan calliftee kunoo nu fituu fi Oromoo maal eegdaa walitti hin birmattu namaaf bosonni kee dhumateen agartu qotee bulaa hojjetaa barataa Oromoo barataa yuunivarsiitii jiraattu barataa hojjetattees bultaa kai waliin labsii itti fufi qabsoo diina kee haxaa'ii lafarraa balleessi adawii fageessi. Agani ya dadin go. Numa yaada ture yaadaan ture. Sagaleen sun kan keemo kan hirphaate garuu. Sagalee hirphaa fakkaata ture. Garuu gaafa maakalawitti likkitti nagalchan yamanna dumsa. Hirphaanwa hirphaa gam ture. Inni deemeera. Ija shaboon inni Norway gay blessing. Maanno hirphaanu. Sound engineering injiru ogeessi injiru ka adda baasee kana kuni kana jedha. Dhageeffataniituma tilmaamumaan baasee eenyuun kun hirphaa. Achitti wakkadhe. Namni baay'ee maaltu si baasa si fakkaate. Maakalaayii Oromoon kamiyyuu numa seenaa ture ka hajji Oromoo ture maakalaayii. Hin ajjita. Naa achittoonni si baasu hin beeku jettee sarara tokko hin beektu. Hin beekee dabtara tokko eessatti eenyu wajjin akkamitti mee maaliif bal'achaa deeman baate achuma tortora baate. Hin beeku si baasa beekte kanaafuu kiyyaa miti anaa miti anis akkasumatti noofaa ture. Haa ta'u mee walawloowwanii fi yeedaloowwan walleewwan kan biraas akka hojjettetti odeeffadhee ilaaliin. Atumti yoo nu yaadachiiste wayyammooti. Liistii osoo inni hin jedhin 2031 inuman sii lakkaa. Fakkeenya Addisuu Furgaasaa albamoonni isaa hedduun dhibba keessaa harki 90 kiyyuu. Anwar Badhaanee, Amiin Huseen, Ibroo Ibsaa,
Amin Hussein kan Baalenbu'aa isa albamni sun baadiyaan biyya kun kan keeti kan addisuur. Baadiyyaa wayisa qofa kan kee ajaa'ibummaa sirbi guutuun albamni guutuun. Yeedaloo noo. Kiyyuu. Mee tokko isaanuu jedhame. Kan kee ajaa'ibummaa sagaleen kee walleedhaaf osoo hin taane haasaaf kan ta'u beekte sirbicha haasaatti deebisee haasa'u. Kan kee ajaa'ibummaa Monaalizaa fi Mahbubaa Bililleen wal bira dorgomsiise beekte sun suuraa ogeessa Leonardo da Vinci harkaan kaasee tureni. Bareedduu Oromoo tana garuu Bilillee uumamtee asii baatee Royal Family German Masrii irraa ka'ee hanga bakka bitamteetii ka'ee Masriitti Mahbubaa kan jedhamu maqaa moggaafama kaa argatte jaalatamte jechuudha. Amma iyyuu bar German keessatti siidaan isii hin daawwatama. Waan si ajaa'ibu jechuudha. Isii tana suuraa Leonardo da Vinciitiin Monaaliizaa irratti kaase. Amma kan hundaafuu ka'umsi maal akka ta'e beektaa? Kun ka'ee diimtuu faarsa, kun ka'ee magaallee faarsa. Gurraatti maaliif hin faarfamne yoo inni kiyyamu? Gurraattiidhaaf eenyu fakkiin Mahbuubaa. Kana godheen barreessee beekte xiiqiidhaan. Leonardo da Vinci suuraa kan kaase ishee diimessee kaase. Diimessee. Isin bifa hedduu qabdi bari yoo sirriitti ilaaltu diimtuudhas. Magaalas adiidhas gara naanis yoo ilaaltu kan biraatti gara naanis Mahbuubaa garuu asiinis ilaaltu isima asiinis ilaaltu isima asiinis ilaaltu isima bareedduudha. Leonardo da Vinci suuraa harkaan kaasee Monaalizaa jedhee qalamaan miidhagsee Monaalizaa jedhee maqaadhaan moggaasee qalamaan miidhagsee silaanatti fidee eenyuun agarsiisa suuraa Monaalizaa ciccireen facaasaan lafa bittinneessaa. Mahbubaa Bilillee kullee bohaarsitu bareedduu Oromoo kan si caaltu hin jirtu addunyaa irratti tuqaa afuru. Addunyaa irratti maaliifuu gurraattiidha kan waaqni kennallee gurraacha jennaan miti. Otoo dubbannoo garuma dubbitti na yaalaa fiddee inni irraanfatte muuziqeessu. Sirbicha fakkeenyaaf baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiini siin dagadhu ani. Baasii keessa ta'een barreesse biyya gaafa as deebi'u bitaa mirga laal kan tole midhaan tole waa magariisa akka jiru hundatti. Sallaalaan deebi'u osoo magaalaa ta'e waan adii fi dhukkee malee maal argu jechaa deebi'u. Sirbituun keessa dhufte garuu nama biraatiif ture kan hin kennuuf ture sirba kana. Addisuun qixuma humnaan fudhachuutu fudhate. Malee abbaan sirba kana nama biraatiif ture kennuuf ture yaa. Baalee Bunaa Amiin Hussein Wellisaa an jaaladhuu fi an kabaju keessaa nama sadarkaa jalqabaa jiru beekte. Amiin Hussein Wellisaa qofaa miti nama baratee seeraanis nama eebbifame manguddoo biyyaatiinis nama eebbifame mucaan dhugaa dubbachuudhaaf. Amalli isaa nyaataa dhugaatii malee nama quufsaa dandeettiin isaa akkuma argite sanii albama isaa kana mareedhaa yeroo fudhannee wajjin hin hojjenne. Inumaayyuu dulluma keessa anaayyuu raappara na godhee achirratti fiicharingii sirba tokko wajjin gallee bar siin jaalata si abdata siin dhaadata inni keetii caaya qalbii kennaa waaqaa haqa rabbii maali. Si jaalata yaadini taate baay'ee jiru isaa inni keetii ati kan isaa akkam baane taate seete garaa isa akkas. Baay'ee jiru miidhagsitu soora lubbuu filatamtu nadhii dammaa yaamee ooftu takkitiin saasuma caaltu siin kakkata si jaalata siin dhaadata si abdata inni keetii caayaa qalbii kennaa waaqaa haqa rabbii jabeeffadhu waalaan qabii jabeeffadhu sirrii qabi akkas haya tolee.
sanuu uffata laal asitti laal wanti haada sansalata fakkaatu tokko natti naqee asiin qullaa kofiyaa jallate sila awwaluma moo awwalii miti kun yoo umrii koo laaltu awwaluma yoo takkicha laaltu moo waggaa meeqa gadi deebi'ee jechuudha. Akkas ati hojii waraabamtu malee naan jedhee na dirqisiisee hojii nu deebi'ee viidiyoo kilipii san hojjannee kilipoota isaatis anumatu hojjete. By the way, wanni Kenya abbaa nura baaleeti abbaa kiyyoo nutoo adda bahaadiyaa Oromiyaa tiyya naanna. Amiin Oromiyaa guutuu argitaa mi viidiyoo kilipii san irratti eessayyuu hin deemne. Viidiyoo manaa qabuuniin Oromiyaa akkasittiin qaba bakka deeme hundaan hambaalee seenaa waan ta'an bakka ijaaf hawwatan iddoo turistoonni onni jedhan viidiyoo isaatis suuraa isaatis ni fudhadha durraa qabeen funaanaan kan waan akkanaa kana jechuudha. Sirba san ofumaa waan barreesseef iskiriptiidhaafis hin rakkifne ofumaa tarreesseen viidiyoo keessaa guuradhee akkasitti hojjannee jechuudha. Kan birootis kan eegallee dhiifneetu jira ture albama guutuudha kan saa jalqaba amiin yaa akka carraa yeroo san yeroo koopiraayitiin gar malee muuziqaa wanni itti gadi buusee ta'eet wanni dhabe malee albama qindeessaa beekamaa harka dahaaba ta'e qabu amma lubbuudhaan hin jiru rabbi lubbuusaa maaru roobaa dhaabaa mulgeetaa baata jedhaniin. Akka isaa san argachuun baay'ee nama dhiba dandeettii ajaa'ibaa nama qabu isatu itti dhiphatee hojjete albama isaa san akka carraa ani sirboota dhibba meeqa kan namaaf kenne keessaa garguddinna wanna ani barreesse wanna ani yaadaleesse namni qindeesse namni taphatte roobaa dhaabaa kana waan si ajaa'ibu kilipoota afaan oromoo amma miidiyaa irratti dabran hedduu isaanii ni gartaami kan maqaan kiyya irra jiru Dayirektara Usmaan jedhu kan maqaan kiyya irra jiru hunda kana yoo laalte walaloonis kiyyuma yeedaloonis kiyyuma daayirektingiinis kiyyuma. Mee as keessatti hojii daayirektingii keessumaayyuu amma yeroo hojiin aartii Oromoo heddummataa dhufe kanatti wantoota ati argitu amma xiyyeeffannoo dhabuunfaa argitaniin. Wellisaa wellisaan tokko wellisu hiikoosaa ergaasaa wajjiniin wal quunnamsiistee walitti fiddee aartiidhaan miidhagsitee argisiisuu irratti amma darbanii warri danda'an ijoolleen dandeettii qaban dhugaa dubbachuuf dhufaa warri jiran jiru. Darbee garuu waan wellisichi wellisuu fi wanti mul'atu yookaan immoo wanti lafatti argitu akka dramaatis ta'ee argitu yeroo inni faallaa ta'e argitaniin uffanni inni uffatuu fi fakkeenyaaf magaallee koof sirba ta'e intala diimtuu aaktirii godhanii yoo isaan agarsiisan argitaniin mee kana irratti maal jettaan? Kun jira booleef gullalleen boomaa dachiif samii kan walitti hin dhufne inumaayyuu sirba aadaa taphachaa ka akkana jedhu argita raappii. Maali aadaan inni taphachaa sun jiru sun sochii ana jedhe kalaal namni aadaa saniyyuu hin beekne yoo argee qalbii isaa hawwatu qaba aadaan Oromoo garmalee gabbataa dureessa aadaati. Miidiyaa irratti yeroo baay'ee hin gubadha warrummaan miidiyaa kun maali nan gulaalanii jaa waan nama saalfachiisu jechi haadhaan jalqabeet xiqqashu gasiiqee ka jaalallee ta'a xiqqashu gasiiqee ka biyyaa ta'a xiqqashu gasiiqee nagaatti anaafate addaan gallee ta'a garuu sirbi tokkuma beete sirbi tokkuma kilipichi manni dureessaa tokko argamnaaniin waan manni sun onni jedhu backgroundiin bareeduu isaa mana san keessatti bareeduu isaa bakka bareedu dhaamsa saniin ibsaa quba waliin qaban. Maal gochuu qaba keessumaayyuu nama walaloo sana barreessuu irraatti fakkaata dubbiin kun amma wallee tokko keessatti akkuma jettee yeroo baay'ee jaalachuusaa jalqabee isaa booda immoo yeroo isaan gargar achumatti jibba osoo gadi siiqin xiqqoo Usmaan sarara lama gadi hin bu'in achumatti jibban sammuu ibsa hoodhu kaasan jechuuni fakkeenyaaf angurraa hin dhaga'u ijaan nan argaami. Kilipii dabraa jiru san ijaan argaa naaf galuu qaba. Akkas ture. Waan inni jedhu san suuraan isaa sun hin dubbata. Viidiyoo kilipiin maayinni
amma anaafati sagaleedhaan waa hojjennee yoo jenne odeodha sagalee qofa wayita amma kun waraabbiin viidiyoo itti dabalamee wanni jedhu inni argus nu arga inni dhaga'us nu dhagaa amma inni gurraan hin dhageenye maa inni ka ibsu suuraa anaa fi sii jala deemuu fi nu duubaan background ta'ee deemu kana tu akka namni sun galuuf isaa ibsa jechuudha. Mee kilipoota hundayyuu warra babbareeda jedhamee badhaafame hundaa laali. Gahumsa akkasii qabu. Akkas qabu. Garuu harka 50 ol ani dhiifama naa godhi ittiin saalfadha malee. Walalootti haadhamnuun inni. Dandeettii walaloo ati qabdu hedduunsaa wallee keessas jiru. Isaan alattis Oromiyaa tiyyaa walaloo kee viidiyoodhaan gootee Oromiyaa agarsiisuudhaaf yaalteettani. Meenuu yaadachiisiiti seenaa isaa yookaan immoo qabiyyee isaa akkamitti akka barreessites nuuf himi. Ka'umsa isaa fakkeenya ila keenya abbaan nuura baaleeti abbaa kiyyoo nutoo adhaa bahaadhiyaa Oromiyaa irra naannaya Oromiyaa tiyya naannaya jedhee fide amiin. Tana jedhee fide ani immoo Oromiyaa irra naannayaatti deebiseen midhaan itti hojjedhe jechuudha. Walleen kunii fi inni Oromiyaa tiyya walalooti barreessitu tokkodha qabiyyeen isaanii. Yaa wanni guddaan yeedaloo dirree Sheek Huseeniin Oromiyaa tana ibsuudha. Deemsisaa. Oromiyaan waan isiin qabdu sirba tokkoon immoo ibsitee fixuu jechuun waan hin yaadamne. Oromiyaan bara waan isiin qabdu ibsitee fixuudha waan hin qabne lakkaa'uu wayya. Boqqojjii irraan naannofnee maal ka jedhu sana gartee qananiisaa galchee qananiisaa isaa mo'atu. Galcheen qananiisaan erga wanni jedheen booda borofaa fi wantitu isa duubaan dabra sun hiikaa qaba sanis suutan wanta kaameraan ala taanii si hima. Jidduu san miidiyaa irratti sirba jiru jira. Dorgommiin baay'eetu jira. Atileetonni Oromoo kan irratti hirmaatan jechuudha. Biyyattima Itoophiyaa jedhan tanayyuu akkanatti baatanii namni deeman jara ture beekte. Gama ispoortiitiin jechuudha gama atileetiksiitiin. Naa achirratti sirbi amiin sun qabeenya Oromiyaa, aadaa Oromiyaa, aadaan Oromoon qabu, qabeenya biyyattiin teenya qabdu. Waan yeroo san keessa jirru wanti bubbee isaa jechuudha. Kana hunda sirba san keessatti ibsuu yaalle yeroo sanitti. Sirbichi immoo guyyaa lama qilleensa irratti mul'ate jechuudha. Amiin biizii nagaa rabbiitiifuu amiin hin barbaanne amiin waltajjii har'a booru wallaggaa iftaan biizii ta'e bakka. Waa hedduu qaba Oromiyaa tiyya naannayaan sun. Osoo immoo amma ta'e ilaalka kaameraa ammaa kana fa'aa osoo ta'e kaameraa ittiin hojjenne immoo tilmaami kaa yeroo san teekinooloojiin isa murteessaadha. HD jalqabaa hin beektu kaameraa guddaa gaafa baadiyyaa fa'aa waraabbiif deemtu dugda sii kutaa. Isaan waraabne ilaala. Biyyoo biyya tiyyaa biyya handhuura koo biyya abbaa kiyyaa Oromiyaa. Biyya dardarranii hayyuu fogeessota biyya manguddoota biyya gootowwanii yaabbattuudhaan fardaa gootowwan gootota haadha daa'immanii biyya shamarran asheeta qacalee lookoo mammagaallee babbareedduu akka mahbuubaa bilillee Oromiyaa. Dachii kee bal'isee tolchee walqixxeessee haalaan qananiisee dirree fi bosonaan badhee fi sulula angaaraaf tulluun marsee madda burqisiisee laggeen guguddaa fi haroo keessa yaasee magariisa godhee bonaa bonna jiisee bareechee miidhagsee waasittiin qusannee hunda si arjoome jannata dachiirraa fakkeessee si uume Oromiyaa. Biyyoo biyya tiyyaa biyya handhuura koo biyya abbaa kiyyaa Oromiyaa bal'oo haadha ummata guddaa caayaa saba bal'aa mallattoon kee odaa. Afaan Oromoo afaan saba kiyyaa baay'inni jechootaa cirracha bishaanii loqoda mi'aawaa dureessa afaanii hawwataa miidhagaa aadaa babbareedaa biyyoo biyya tiyyaa Oromiyaa seenaa boonsaa qabda. Dimookiraasii haqaa kana muufuu qixaa kawaa nama miine addunyaa guutuudhaaf eegala jalqabaa fakkii kattiin taane tumaa seera gadaa duudhaa aadaa fodaa
seeraa feera gaarii sirna hangafa hundaa qabna kattiin bullu sirna abbaa gadaa. Nuti Oromoon yaa kan uumte hoo mootii dachiif samii yaa waaqa gurraachaa yaa waaqa nanuu godhi jechaa waan feenu gaafachaa cuubbannee ooda baafachaa safuu irraa lagannee waa hunda irraa argachaa waaqaan bulla irreeffachaa birraan yoo bari'u uffata aadaatiin bareennee miidhagnee naannoo Oromiyaa kutaa maraa baanee bishooftuu wal geennee jiidha harka qabannee horaar sadee buunee roobaa naga gadaan quufa gabbin bara hormaataa ka guddinnaa ka dagaaginnaa bara gammachuu ka badhaadhinnaa balaa hamaa dhibee akka malee nurraa qabi nurraa kaasi alaamanaan sa'aa namaan maatiiwaatiin margaa citaan dhakaa mukaan nu daraarsi biyya teenya nagaa nuun godhi ka baranaan nu geesse ka dhufuun nuun gahi jennee sirna guunnee raawwannee ayyaana irreechaa gammachuun kabajnee akka aadaa keenyaa dhiichisnee ragannee sirbinee taphannee haalaan gammannee galata yaawaa galata kee jennee galata galchine galla eebba fuune. Dubartiin Oromoo siinqee harka qabattee roobaa nagaya jettee malkaatti yoo baate siinqee kiyya lootii qabadhee rabbii kiyya mootii kadhadhee roobaan galadhe horatti bahee ka irreessaa ani irreen qabuu itti dheessaa na milkeessaa jettee yoo faarsite irraan dhabdu waan feete gaafatte waaqni gurraachaa ni milkeessaa qananiisee isii badhaasa. Dubartiin Oromoo callee caanceessitee ateetee facaaftee firfirsitee jiidha aftee daa'imaadhaan mi'eessitee buna qalaa gootee aarsitee urgeessitee dhibaayyuu baastee daraaraa dhandhamsiistee waan dhabde hin qabdu mooticha kadhattee inumaayyuu dubartiin Oromoo siinqee harka qabatte wal diddaa wal dhabbii walitti bu'iinsa lolatu dhaabbata nagayatuu bu'a yoo isiin jidduu buute. Lalistuu biyya too biyya abbaa kiyyaa badhaatuu qabeenya uumamaa qananiituu biyyaa Oromiyaa jiituu biyya daa'imaa bunaa fi midhaanii bineensa bosonaa beeladaa loowwanii biyya too badhaatuu qananiituu hundaa biyya kuduraa muduraa dureettii albuudaa haara baafachuudhaaf yoo yeroo boqonnaa iddoo itti bohaaran bakka bashannanaa rabbiin nu badhaase bakka hedduu qabna hawwataa miidhagaa uumaa ajaa'ibu bakka hedduu jira lafti seenaa qabu burqaa madda walaabuu holqa soofuu marii dirree sheek Huseenii masaraa abbaa jifaarii riiraa saannatee diinshoo awaash subbaa bineensa bosonaa daadimoos billaambaas cilaaloo laajjoo gaara abbaa seenaa qilleensa nyaata malee quufsu fudhachaa dheebotan bishaan qulqulluu taliila zamzama unaa habbuuqqachaa dooniin irra deemuuf yoo fedhanis daakuuf bishaan danfaa uumaa yoo barbaadan oowwaa fedhan qabbanaayaa dhiqachaa lollaachaa wancii baabbogaayyaa horaa fi kurriftuu haroo dumaal haroo dambal calalaqaa bishooftuu sodaree laangaannoo baatuu leephis amboo fi baabbile abiyaataa shaalaa finfinnee walisoo taltaalle haroon haramaayaa hardha goggogullee bineensota bosonaa bakkayyuu mul'atu jaldeessa qamalee weenni mukarraa mukatti utaalee taphatu arbaa fi santawwaa hilleetti kuruphee leencaa fi qeerreensaa qocaa amaa gootaa booyyee fi karkarroo borofaaf gadamsa waraabo dabbasoo jeedala saddiidoo zeebraan illee jira yookiin hardiidoo daggala bosonaa mukkeen gosa gosaa xaddacha laaftoo odaa fi birbirsa bakkanniisa heexoo gattiraa hin dheensi. haa ta'u mee gara yaada qalbiidhaan gara duubaatti sin deebisaniin yeroo sin hojii aartii eegaltan ni yaadadha. 80moota gara dhumaa keessa natti fakkaataniin. 80moota jalqabaniyyuu yeroo sana keessumaayyuu gara yeroo aartiin Oromoo guddachuu jalqabe manneen muuziqaa garaa garaa jiran baandiiwwan adda addaa jiran yeroo sana hundi wantoota akka sahifaate tureen keessumaayyuu qabsoo Oromoo keessatti walleewwan hedduu argitu baay'een isaanii bu'aa baandiiwwan kanneenii bu'aa manneen muuziqaa kanneenii turaniin. Isa yeroo sanaaf meeqa har'a akkamitti wal bira qabda laata? Carraa kanaan akka mana muuziqaatti mana muuziqaa Kiilolee fi mana muuziqaa Abbaa Gadaa akka kootti galata guddaan isaaniif qaba. Maaliif yoo jette yeroo san keessa taa'anii walleedhaan isaan maxxansiisanii baasan kan quba qabdu sani manni muuziqaa lamaan kun manni muuziqaa kaawwan biizinaasaa fi malee waa'ee Oromummaa waa'ee Oromiyaa wanni isaan galchuun jiru gurgurachuuf. Kasenni wanni kana hin gurgurame yoo jedhan si kafalu maxxansu. Jarri lamaan kun kaaseetta hin bitamne illee hin bituu ture.
yeroo sanitti jechuudha. Guddina aartii Oromoo keessatti baandii gadaa, baandii bilisummaa, manneen muuziqaa kanneen baay'ee gahee wanti qaban ijoollee dhangaa, tuuta dhangaa waan isaan dabarsaa turan garte miidiyaa irratti jara bakka gaarii qabu. Guddina aartii Oromootiif riqicha ta'anii warra jiran warri amma lubbuun jiru hundinuu jechuudha. Warri mee achi keessatti yeroo sanaa fi bu'a bahii artistoonni Oromoo yeroo sana taasisanii ka ammaas keessuma jirta waan ta'eef maaltu fooyya'uu qabattame warri sanarraati warri ammaa maal barachuu qabu? Warri ammaa artistoonni yeroo sanii waan akkaataa hojii itti hojjetan as yeroon dhufanii amma hojii keetti hojjetamaa jira ani taa'ee maaltu nagalche jedhee hin taa'u callisee hojii gareeti hojiin walaloo sarara tokkos ta'e sarara lama atis bakka cimsitu qabdaa kunis bakka cimsu qabaa mari'atteeti hojjettu dhoksaan qabu. Wanni mari'attee hojjettu sun immoo yaa bilchina isaa yaa bareedina isaa hojiin isaa dhumarra jechuudha. Wanti dhoksitee hojjettu hanqinni makee hojiin qabateeti wanni jedhu. Social lifein yeroo san jiru maal jedhee sitti himu. Gaafa qarshii 20 argannu bar wal barbaanna. Maaliifuu qarshiitu hin jiru yeroo san. Kafaltiin hin jiru. Fedhii artiif qabnurraa fi quuqama kennaaf hojjenna malee dhugaa dubbachuuf aartii Oromootiin qarshii arginee hin beeknu nuti. Ana qofaa miti 80 keessaa jalqabee amma dhiyoo nama murtaa'ee bar aartiidhaan maallaqa lakkaa'e. Nama qubaan lakkaayamu qofa malee asii gubattee bosona baalee jecha akka maallaqa argadhaan walaa nyaattu maaltu nu dhibee jechaan maallaqa argadhaan akkasi hundinuu akkasi maallaqaaf hin hojjenne osoo maallaqaaf hojjenne garaafis hojjenna maallaqni asiis achiis waan nu geessuuf kaayyoo qabna waan ta'eef namuu quuqama qaba waan ta'eef anatu isa na booda dhufuuf karaa sirreessee dabruun waan irra jiruuf dirqama qaba waan ta'eef of wareegneeti ka hojjennu yeroo san asii waltajjii hojjennee bar yeroo baanu balbala irratti bar waan biraatti nu eeggata garasii malsiin jedha liftii sii kenna kasii fuudhee deemu garuu mana hidhaati. Amma tarii akka feete illee haasoftee akka feete burraayitee sa'a itti wanni jettuu kanatti immoo bilchinni barbaachisaadha mari'achuun barbaachisaadha muuxannoo artistoota dabranii kan dura jiranii laaluun bareeda aartii Oromoo guddisuudhaaf iccitiidhaan aartiin hojjetamu tarii sirboota siyaasaa kan lafee nama cabsantu jira miti fakkeenyaaf sirboota ijoolleen qeerroo sirban akkasii sun iccitii ta'uu mala maaliif yoo lafa jala kawanii ta'u ta'e gaafa si bira ga'u teestii dhaba. Wayituma dho'ee san wajjumaan dhageeffachuutu irra wayyaadha. Garuu sirboonni baraabaratti haaca'an jedhamanii hojjetaman iccitii ta'uu hin qaban akka kootti. Haa ta'u waan ati hambifteetta jettu ani kan dagadhee fi akkasumas immoo dhaamsa yoo qabaatte. Dhaamsiin ani qabu abbootii qabeenyaa Oromoo guutumaan guututti jala sararee akkasitti sodaattuudha hin sodaatu baay'ee sodaatu. Yoo kana qarqaarre eebelu qarqaarre dhaaba kana qarqaarre itti fakkaata. Maaliifuu keessa dabarree dhufne. Warri nu qarqaaru warri kiraa manaatu nurraa kafalamuu hidhamaa ture ka beeyte. Kanaafuu aartii Oromoo irratti bobbahanii maallaqa guddaa osoo hin faajiin osoo ooleen buliin maallaqa guddaa lakkaa'uu danda'u. Kana akka ta'uuf artistoonni Oromoo abbootii qabeenyaa Oromoo osoo push godhanii reyaalitii jiru. Ifa godhanii osoo ibsanii fi gara miidiyaatti amma miidiyaa kana sa'a 24 sila biizii ta'uu qabdu akka kiyyaatti maaliifuu carraan kun hin jiru. Miidiyaan Oromoo kan jiran kan murtaa'e. Isa kana akka qaroo ijaatitti ilaallee keenya jennee akkaataa itti wanni isaanii miidhagee warra miidiyaa beekamaa ta'anii hammayyaawanii sadarkaa wanniititti beekaman yeroo gabaabaatti gochuu dandeenya jechuudha. Kanumaayyuu fakkeenyaaf siin jedha kanuma.
Kanaafuu mee aartii Oromoo irratti akka bobbahan Rabbi sammuu gaarii isaaniif haa kennu, naasuu rifaatuu isaaniif haa kennu. Gaafuma cidha isaanii ittiin sirbisiisanii, gaafuma hoomisha isaanii miidiyaatti baasanii immoo beeksifatan sirba sanii dabalanii artisticha Oromoo akkasitti riqicha godhachuu qofaa miti mee isa isaa fayyadan aartiif artistichas ittiin fayyadamuu qofa osoo hin taane isa isaa fayyadaniin jaa isinis amaanaa wanta naa dabarsaa. Galatooma. Tole daawwattoota keenya turtii artistii Awwal Usmaan wajjin taasifne irraa egaa waan hedduu akkasiin bartan abdii qabna. Keessumaayyuu Awwal hojiiwwan aartii Oromoo keessatti walaloo, yeedaloowwan akkasumas immoo daayirektingiidhaan fi ogummaawwan isaa kanaatiin immoo aartii Oromoo tubuu fi tumsuu keessatti gahee isa nama baataa turee fi jirudha ammasitti jira. Egaa waan hundaafuu isinis keessumaayyuu dargaggoonni warri aartii Oromoo keessatti gahee keessan baataa jirtan egaa waan hedduu irraa bartan jennee abdii qabna. Egaa keessummaa shirri shirri keenya kana kanumaan goolamna. Keessummeessuudhaan kan si waliin turen Zalaalam Buruuti Biraan Dajanee gama ogummaa suur-sagaleetiin waliin tureera. Nagaan tura.